Nagaa caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'ee hordoftoota iddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessan ibsiniin jecha naahiin Awurooppaa galuufi. Tole egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee dhiifamas hubiyyeen gaafateera. Hubiyyeen dhiifama gochuu fi didda jechuudha. Kana irraatidhaan kan ka'e Iriyaan isaa abbiin isaan dhaanii waamee waan hin gaafadhuun qaba jedhee ture jechuudha. Innis immoo kaayyoo inni kaayyeffatee yookiin immoo murtoon inni murteeffatee jiru wanta gaarii miti, wanta bareedaa miti, ani kanatti waliif hin galuu jedhee jechuudha. Akkasumallee baay'ee miidhamee jira, baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Rakkoo isaa namni hin hubannee fi yeroon akkana isiniin jedhu hubiyyeen hin miidhamne jechuu koo miti. Haa ta'uyyuu malee inni wanta gaariidhaa fi kan inni kana gochaa ture hubiyyeen mari'achuu dhabuunsaa garuu rakkoo guddaadha. Haa ta'uyyuu malee immoo namni garaa dhiifamaa qabaachuu qaba. Dhiifama gochuu fi qabdi turte. Ishiinis immoo likii yookiin immoo xiiqii kan jedhamu qabattee jirti jedhee jira jechuudha. Tole egaa gidduu kana keessatti naahiin dhufee kaameraa qabattee jirta. Maalidha jennaaniin naahii wanta ati kaayyeeffatte kun wanta ati karoorfatte kun gaariidha. Maaliif mana kee gaa'ila kee dhiistee deemtaa jennaanii hundumtiyyuu humnaa hollatti ta'eera. Amma hin danda'u dafqeera, amma hin danda'u xaareera waan hin ta'eef naaf hin taane. Anis kana gochuun koo gaarummaadhumaaf ture. Mucaan akka hin miidhamneef ture. Ishiin hin miidhamne jechuu koo miti, balleessaa koo baree yakka koo baree dhiifama gaafadheera. Dhiifama naa gochuu hin dandeenye. Kanaafiyyuu homaa tokkoyyuu of duuba deebi'uu hin danda'u. Nan deema. Karaa koorraa, kaayyoo koorraa, murtoo koorraa namni na deebisu tokkollee hin jiru jedhee jira jechuudha. Maaliif akkas jettaa? Akkamittiin akkas jettaa? Hubiyyeen akkoo baay'ee si jaalatti, baay'ee si kabajji jennaan lakki nan jaalattu. Isayyuu fakkeessiteetu na faana jiraachaa turte malee nan jaalattu. Osoo homaa godhuun irratti hin argine ani homaa hin goone jedhe jechuudha. Akkuma beekamus immoo hiriyaan isaa kun na bira bulaa, akkasuma eeluu bira bula malee bakkeen inni bulullee tokkollee hin jiru. Ishiin kallattii biraatiin shakkitee turte jedhe jechuudha. Innis yeroo darbe dubbatee jira akka eeluu bira ture, akkasumallee yeroo kaan immoo hiriyoota isaa bira akka bulu jechuudha. Ishiin immoo nagattee, na dhiistee, na dhiittee dubartii qabattee manaa baatee jette jechuudha. Kana gidduutti egaa maal godhuu akkamittiidhaanii wanti kun callifameetuma dhiifamee bira darbamaa jennaanii ani callisee dhiisee bira hin darbine. Dhiifama gaafadheera. Namaanis gaafachiiseera. Yoo xiqqaate yeroo 20 nama itti ergeera. Ishiin garuu eeyyama hin fudhanne yookiin immoo eshi jechuu hin dandeenye. Maal gochuun qaba? Maal ta'uun qaba? Kana dura yeroo 2 naaf dhufee viizaan biyya Awurooppaa deemuudhaaf jedheen naafi in dhufee jedhee booddee ishiin wanni tanan dhiiseera. Mana kootiif jedhee dhiiseera. Dhala koof mucaa kootii jedhee dhiiseera. Iddoo tokko taa'een isaan guddisa jedheenanii. Har'ammoo sana hin taane. Kanaafiyyuu irraa siquun qaba. Irraa fagaachuun qaba jennaan fagaachuun furmaataadha. Biyyaa boon furmaataadha. Atoo deemtee akkam taata? Achitti qalbiin kee akkam ta'a jennaan homaa tokkoyyuu hin ta'u. Kanaafiyyuu dirqama natti ta'eera. Ishiin bakka keessa anaan keessa ishii keessa xaraddee na baasteetti jedhe jechuudha. Kana gidduutti ta'uudhuma hin qabu. Eddeganaa lammata ni mokkorraa karaa jaarsolii abbootii afuurotaa jechuudha. Karaa isaaniidhaanii ni yaalla. Wanti kun sirrachuu mala jennaan han abdii kutadheera. In ta'u kana booddeedha. Waanumayyuu iddootti deebi'a jedhamee yaaduyyuu hin qabu jedhe jechuudha. Kana gidduutti dhugaa dubbachuudhaaf ni boo'e jechuudha. Humna koo tololatti ta'e maalan godhaa jedhee ni boo'e jechuudha. Akkasumallee halkanillee ka'ee
sa'aatii 8 irratti na bukkeedhaa ka'ee laayifii seenee lubbuu koon balleessaa maalifan jiraadha kanaa booddee jedhee dhaadachaa ture jedhee jechuudha. Wanti hundumtiyyuu bitaanatti galeera. Eeluun illee achi dhiphachaa jirti. Bakka kanaa booddee anis qarshiin qabu qusadheeti tikeetti koo akkanaa dhufu taasisee jira. Guyyaa muraasa keessatti yeroo muraasa keessatti deema kana himuyyuu hin barbaanne ture eddatti jettee jedheeni yoo nagaggeessite nagaggeessita namni hundumtiyyuu naaf hubachaa hin jiru yaadni koo namaaf galaa hin jiru namni yaada koo naaf hubate tokkollee hin jiru atumtillee naaf hin hubattu jennaanini abbiidhaanii eeshisiin hubadhahanii rakkoo tokkollee hin qabu garuu immoo mana keetu caalaa dhala keetu caalaa dhalli kee kun sin gaddisiisuu jennaan na gaddisiisa homaa gochuu waan hin dandeenyeefi akkanan ishitti siqu hin barbaaddu narraa of qollofatti waan ta'eefi homaa gochuu hin danda'u jedhe jechuudha. Irra caalayyuu immoo irra caala dargaggeessa na reebsistee amma immoo dargaggeessa manatti galfattee jirti waan ta'eefi homaa gochuu hin danda'u jedhe jechuudha. Egaa baay'ee boo'ee baay'ee gadde sanaa booddee dhagaa'ii karachitti dhiisee deeme jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha nama kan hin jedhu jechuudha. Gaaffii cimaa kan natti ta'e jechuudha. Warreen yuutuubarii hojjetan akka viidiyoo arginutti jechuudha. Dubartiin yoo abbaa manaa ishee faana wal lolteetti ta'e dhiira biraa qabatteetu dhufti jechuudha. Abbaan manaa yoo haadha manaa isaa faana wal lolaniiru ta'e dubartii biraa qabateetu kaameraa qabatee dhufa jechuudha. Kun maalidhame? Kan hin beeku haati manaaf abbaan manaa gaafa wal lolanii jaarsummaa qabataniit gara haadha manaa deemaniit haadha manaa ofii araarfatanii sana booddee waliin jireenya jalqabu jechuudha. Akkamittiidhaan dhiirri dubartii qabatee dubartiin immoo dhiira qabattee hiriyaa kooti jechaa akkamittiidhaan mee gaa'illi sirrata jettanii yaaddu? Gaa'illi iddoo isaatti deebi'a jettanii yaaddu meesini jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf anaaf gaaffii guddaadha jechuudha. Karaa agarsiisuudhaaf walitti fiduudhaaf waan akkanaa fayyadamna jedhanii nu dubbatu jechuudha. Gara dhumaarratti yeroo keessaa bahuu barbaadan jechuudha. Obboleessa koo obboleettii koo wanta akkanaa jechuudha. Illinaa kee keessatti yookiin immoo isa si hamanu sana keessatti rakkina guddaa fida jechuudha. Yeroo isaan dhaqan an argeera jechuudha. Yeroo lama yeroo isaan dhaqan isaan macheem shidhaa bilbilanii mana jirtaa jedhanii miti kan dhaqan jechuudha. Naayeen fa'i dingata kan dhaqan dingata hamma dhaqan muluu jechuudha. Dargaggeessi kun mana keessa jira jechuudha. Dargaggeessi inni mana keessa jiru kun immoo hiriyaa heeluuti. Lidatii heeluutti viidiyoo keessa ture aniyyuu argeera jechuudha. Akkasumallee heeluunis lola kaastee turte yeroo darbe akkamittiin dhufuu dandeesse akkamittiin iddoo kanatti argamuu dandeesse jedhamee lolli guddaan uumamaa ture jechuudha. Gadi bahanii sayyuunaa fi mucaan ichisuni warra rukutaa warreebaa turan jechuudha. Kuni barbaachisaa miti jechuudha obboloota koo. Ubiyyee har'aa jechuudha. Yeroo tokko maal isinitti fakkaate namni jabaadhu ati gootadha ati hin dandeessa gaafa nuun jedhanii boruu waan nu fayyadan nutti fakkaatu. Boruun waan nu fayyadan nutti fakkaatu maaliif yeroo sana miidhama ishee argineeti dhugumayyuu jenneerraa maaliif akkas godha akkamittiin qarshii nyaata mucaarraa jenneerra garuu immoo bilbila kootiin namni nyaate mucaa kanaaf immoo kan itti siqeef immoo dhugaa baasuufanii maqaan koota xuraa'e sana qulqulleessuufanii jedheera waan ta'eef maal qaba yoo dhiifama gooteef immoo dura wanti biraa jira dura rakkoon biraa jira dura gidiraan biraa jira jechuun bakka amma kanatti maali Yesus ko alamme qasanuti cubbuu wajjin alamme dhiifama nu gochaa oola miti isa kana duwwaayyuu immoo osoo hin taane warri wal ajjeesaniyyuu araara buusanii deebi'anii waliin jiraatu jechuudha. Yeroon kana isiniin jedhu ubiyyee dhugaa dubbachuuf baay'ee miidhamteetti maaliif yeroo obsitaala galte sanaa osoo waaqayyo wajjin ta'uu baatira ta'e otoo waan tokko taateetti ta'e har'a eenyumtiyyuu shidha waasiin ta'u garuu immoo waan hundumaa immoo hin dhiisu kaa bira darbu kaa yoo bira waliif darba yoo waliif dhiisan malee jireenyi immoo hin ta'u kaa kanaafiyyuu osoo akka kootii jechuudha. Naayinis dhala isaa gatee akkasumallee ishiis gatee ishiinis immoo abbaa manaa ishirraa gargar baatee
jireenya biraa yookiin immoo jireenya qubummaa jiraachuu fi irra walitti osoo deebi'anii ani dhugaa dubbachuu yaada koodha jechuudha kuni. Isa yeroo namatti fakkaata yeroo haarawaa sanaa of madaalanii wanta ta'e san marka namaa keessa jirutti of hin danda'a. Ani of maaliin ta'u inni jedhaan kuni booda yeroo namoonni tokko hin barbaadu jedhanii gaafa gaa'ela isaanii diiganii dhala isaanii fudhatanii qabeenya isaanii hiratanii jedhanii deebi'anii rakkoo keessa galu jechuudha. Dhalli isaanii hin beelofti, dhalli isaanii hin daarti, waan baay'eetu jira. Kanaaf an akka kootti ubiyyee garaa dhiifamaa laphee dhiifamaa qabaadhu. Ilmi dhiiraa yeroo akkatti boo namatti sin tolu balleessu maalumayyuu haa ta'u bakka yoo inni balleesse yoo inni yakkeyyuu ati immoo gaarii ta'iti qajeeltuu ta'iti itti mul'adhu kaayittoo mul'ise kaasiin jechuun jaaladhaan akka kootti isa kanadhaan siniin jedha. Dhugaa dubbachuuf nama gaddisiisa jechuudha. Baay'eedhuma nama gaddisiisa. Ammana kan hin jedhamne gaalli yeroo haala kanaadhaan diigamu qormaataadha kun dhugaa dubbachuudhaaf malee nagaa miti siniin jechuun jaaladha. Egaa Waaqayyoo sin faana ta'u gargar sinin baasiin dhugaa dubbachuu gargar sinin baasiin siniin jechuun jaaladha. Harka kanatti jechaa jira wanti hundumtiyyuu bara kana keessa harka jedha dhugaa dubbachuudha. Waxii bulee ta'aa jira dhugaa dubbachuudhaa fi kanaafiyyuu Waaqayyo mee dhugaa haraaraan nu waa yaadatu. Gaa'ela jechuun immoo waan salphaa miti. Gaa'ela Waaqayyootu uume, Waaqayyoon lafa kaa'e. Bara kana garuu seexannis gaa'ela kennuu jalqabdeetti malee wanti baay'een gaa'ela kennuu jalqabaniiru. Garuu gaa'elli kan Kiristoos isiniin jedha. Asumaan qilloo YouTube subscribe like godha. Shalom.